Nagaatu. Waan asinitti waan addaan qabu sirriitti manii hundi keenya iyyuu dirqama nutti kennameef waan nutti himame warra raawwate argamu ta'uu qabnaan isiniin jedhe. Waan amma asitti dubbatame warra dhaggeeffate qofa osoo hin taane warra qalbeeffate hojiitti dhaamsa kana hiike taanee argamuu qabna. Walii gallee? Kanaaf baay'ee isin jaallannaa bakka gammaddan bakka waliin gammanneen isiniin jedhe. Akka aadaa waraana bilisummaa Oromootti immoo dirqama hojii qabna miti nuti. Dirqamni nu qabna diina loluu ni beektu mini. Kana raawwadhuuga. Galatooma. Irraa barachaa jirra. Egaa tokkummaa qabsoo Oromoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan diina irratti xiyyeeffate kan sabaaf ammoo bilisummaa ananii abbaa biyyummaaf walabummaa biyya mataa ofii mirkaneessisuudhaaf deemamu keessatti gahee keenya baachaa qabsichis maal akka fakkaatu dhaloota dhaalchisaa xurree kanarratti akka abboonni keenya jedhan ilmaan itti guddisuu qofa otoo hin taane bilisummaa dhaangeenyee saba keenyaa ilmaan keenyaa obboloota keenyaa maatii keenyaa akka walii galaatti Oromoo bilisummaa gonfachiisuudhaa fi gadaa itti qabsoorra jiru ta'uusaa beekee namni haasoftuu ka jedhu ergaa keessatti ka'aa jiru yoo coomsine egaa aamilee itti aansuudhaanii waltajjii keenyaa gara goolabaatti geessaa jirra. Ammas arraata biyyoolessa Oromiyaa karaa TV, karaa reediyoo, karaa telegiraamii, feesbuukii, tiwiiteriidhaa fi kanneen adda addaa pilaatfoormii garaagaraatiin nu hordofuu dandeessu. Feesbuukii keenya laayik, sheer, fooloo gochuudhaanii telegiraamii keenya join gochuudhaanii maatii ta'uudhaan odeessaalee garaagaraa kan biyya keessaa biyya alaa mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas sochiilee diinii miidhaa diinii uummata Oromoo irraan ga'u irraa hordofuu dandeessu. Egaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti jabeessuu guddisuu keessatti qooda keessan baadha jecha haasaa waliigalaa nuuf dhiyeessuudhaanii ajajaa olaanaa ABO WBO Jaalmarroo Dirribaa Lammeessaa gara fuulduraatti nuuf simadhaa jenna. Biyya keessaa balaanaa baanaa Eertiraan akkasumas biyya keessaa Itoophiyaa akkasumas Taanzaaniyaa waa'ee bifa bilisummaa Oromoo geggeessu Yunda qabeetaa illee biyya ta'ee Itoophiyaa kan fayyadamuudhaanii ansoo alatti midoo biyya sirri tajaajilaa biyya keessatti deebi'anii kan geggeessan ajajuutti hoogganuutti deebi'anii gahee isaanii baatan guutuutti Oromoodhaaf hojjetan harka qaamleedhaan jaalladhoo. Ayyee fayyaa ta'e jaalladhi. Akkam nagumaa? Jajjaboo? Keessa baatanii? Ayyeegaa. Wanti natti baay'atee Biraanuu Juulaa intinaan natti baay'atee intinii ta'an ture intinaan nutti baay'atee affeerraa adda addaa irra turre dhufne. Ayyee waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessaa buqqisnee baasneerra amma funaansa irra jirraa jedhanii koottaa funaanaa asittis dhangala'eeraa jedhaa jechuudha. Dhangala'ee miti ammas dhangala'amatti fufaa jechuudha koottu funaanaa. Maddichi hin gu'u haga roorroon jirtu gabrummaan jirtu qabsoon inuma jiraatti duuba deebiin hin jiru jechuudha. Kootu funaanii jechuurraa kan hafe wanni biraa jennu hin jiru. Haasaa dheeraan qabu hojii qofaan hojjenneetu guduunfaa sana haga bira geenyutti hin dhaabbannu hin soksokna hin fiigna malee. Kanaaf ololtuun hin loltu loltuun ammoo hin ololtu. Warra ololaa achumatti gara golaa olola isaanii dhiisneetu warra lolaa gara dirreetti. Kanaaf gara dirreetti baatee
waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti golee Oromiyaa hunda keessatti har'a kufee kuffisaa jiru gabrummaa bara dheeraa turte kana tooftaa ittiin guduunfuuf dirree irratti dhuftanii leenjitanii tooftaa sana dhuunfattanii hidhattanii kudhaammattanii sochootan sana erga dhuunfattanii garuma sanatti baatanii hojiin argisiisuu qofaa asitti waan haasofnu tokko iyyuu hin jiru. Keessa namaan beektuu keessa qabattee namaa laatti. Akkasuma fedhiiroo. Waan manaa nu baasee jira, waan mana nu deebisutu jira. Impaayera Itoophiyaa sila jechaa turtan kana bututtuu, impaayera bututte kana immoo raafamaa turte kana diigamuu jirti. Impaayera kufte ka jennu Tigraay achi cituu, Oromiyaan as cituu, Gambeelli achi, Beenishaangul as cituu, Sumaaleen achi cituu, Affaar achi cituu eega ta'uu mala. Impaayerri bututee ciccite kufe ka jedhamu jalqaba sammuu dhalootaa keessatti dhakkufa. Impaayerri Itoophiyaa amma biyyi Itoophiyaa jedhamtu Itoophiyummaan biyya kiyya jennee akka walootti sabaaf sablammiin biyyittii biyya kooti jennee kan irratti walii gallu biyya Itoophiyaa jedhamtu hin jirtu sammuu dhalootaa keessatti kufteetti. Biyyi sammuu dhalootaa keessatti kufte ammoo biyya walabaa fi birmada ta'anitti ciccituun isheen ooluu jechuudha. Kanaaf namni siichi ciccituu ishee eegu isheen ammayyuu ciccittee sammuu namaa keessatti sammuu dhalootaa keessatti duuteetti. Itoophiyummaa waloo irratti walii gallu hin qabnu waan ta'eef. Kanaaf impaayera kaleessa raasaa jechaa jirru Oromiyaa aannan keessaa dhadhaa baasaan suni dhiyaateeraa jechuu jaallatte moo jibbite? Dhiyaateera. Mootummaa bututaa soba qofaan jiraatu soba. Sobaan dhalatee, sobaan guddatee, sobaan jiraatee, sobaan immoo du'uuf deemu. Sobaan immoo du'uuf deemu. Guutummaa Oromiyaa keessatti mooraan keenya kanuma. Ana miti jaallan moorichi. Kanuma moorichi. Kanumaa jechuudha. Hin bal'ate, hin guddate malee hin miidhagne asii. Meetira tokkoyyuu hin sochoone jechuudha. Moorichi kanuma. Kanaaf iyyuu guutuu Oromiyaa keessatti leenjisuun hidhannoon immoo garami. Dugda diinaarraa hiikanii hidhachuu, hidhachiisuu, loluu, lolchiisuu, bilisummaa sana fiduu, gabrummaatti guduunfaa gochuun moorichi hin jijjiiramne iyyuu. Waraana bilisummaa Oromoo shanee maalitti beektu rifeensa gudurachuu mandara keessatti uummata keenya nu jaallata. Dhadhaaf mataan suni uummati suni ka rifeensa nuu guduru. Dhadhaa nu diba. Dhadhaa dibachuu qofa jaanjoftuun suni beekta. Jaanjoftuu namaa jetti. Jaanjoftuun akkasii sun uummanni Oromoo udaan saatuun dibu beekadhu dhadhaa isaatii miti. Udaan saatuun dibu. Udaan lafa gataniyyuu hin dibu uummanni Oromoo warra sana. Gariin immoo wanni ilkaanii 48 qabufaa tokko jira. Shimallis waan jettan sun shanee ilkaan isaa 48 beekta. Harkarroon akkasii sun shanee maal beekti Lammaa Magarsaa tokkanaa. Yaaboo kuni gaafa haati isaa sahan dhuurtee iyyuu sobaa sahan dhuuran fakkaata. Lammaa Magarsaa sin hoogganabbo. Nu warra Lammaa Magarsaa iyyuu gara qabsootti fide yaaboon beektu. Warri har'a asitti qawwee hidhachuu dhufe isa kaleessa beeke akaa darbachaa ture warra akka Shimallis warra akka Lammaayyuu gara fuulduraatti gabrummaan akka sabaatti qabnurraa gabrummaa akka dhuunfaatti Tigiree jalatti cafaqamanii bulan keessaa iyyuu nutu baase. Akkasuma akkasumatti dargaggeessicha inni har'a hidhate suni Lammaan maal isa hooggana? Soba akkasii jechuudha. Biyya butuchanii biyya bututte immoo mana jala daa'ee naanna'aniitu tokko immoo jira booyyeen arrabni isaa furdaa tokko abiyyiidha jettan booyyee arraba furdaa. Ho'iinsa waa hundisaa ilma Mangistuu Hayilamaariyaam waan isa dhashee badinatti fakkaata. Silaaftuu hundeen qabu, sanyii hin qabu. Yaaboo yaa argine warra kana waliin teenyee keessee waa waliin haasoftu miti. Biraanuu Juulaa seera addunyaatu hin beekani. Seera addunyaa dhiisii obboon seera isa biraatu hin beeka. Warri waliin teenye immoo seeruma biyyittii konstituushinii biyyittii irra waan jiru iyyuu akkatti haasa'u hin qabu. Kanaaf walii galuu dadhabne beekta.
seera addunyaa miti seeruma biyyattii seeruma Itoophiyaa konstituushinii Itoophiyaan ittiin bulturra waan jiru kun akkasidha nawaa dhiyeessitu gadi baheetu wal gaafatee deebi'aa jechuudha. Nama akkasii nama uffatuma keessa dhaabbatudha argina. Uummanni Oromoo waan ittiin xumurachuu qabu karaa hedduu jira. Nagaafis nuti ammayyuu har'ayyuu balballi keenya bana. Garuu olola deemaa jira amma waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaa dubbachuu hin jiru nuti gola keessatti hin dubbannu. Gadi baanii addabaabaayyitti waan barbaadnu uummati keenya waan barbaadu beeku uummatatti dubbanna. Uummatatti dubbanneetu waan uummanni barbaadu sana immoo haga turii qeensaatu otoo hin sharafiin yoo ni argama ta'e nagaatiin ni gallaa jenna. Sun hin taane waan ta'eef wanti golatti dubbannu hin jiru. Kanaaf iyyuu deebinee jechuutti leenjisuutti hidhachuu fi lolachuutti. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka ta'e hin beekan. Gaafa nagaa fakkaate maqaa nagaani akka Abiishee Garbaa nama goyyomsuu sana akkasuma itti fa'a. Namni kun sammuunsaa jaarraa meeqa keessa duubuma jira beektaa ammallee. Sanaa miti beektaa sobanii nun sossobanii. Dirree irratti maal akka ta'uuf jiru beekna. Sanaafuutti qophoofnee deemne yeroo sana kumaatamaan lolee kumaatamaan irraa hiikkate. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko qofaa miti kan inni qabu. Qondaalota hedduu zooniilee 8 Oromiyaa keessa jiran keessatti eenyuyyuu jiraates jiraachuu baates lolanii lolchiisanii irraa hiikkatanii qabsoo sanatti xumura gochuu danda'anii gudunfaa gochuu danda'antu ture jira har'as boris jira itti leellise itti oomishe itti leenjise baase bobbaase guutee jechuudha. Jaalwiirtuu har'a asitti argaa jirtan kana keessumaa waraana zoonii lixaa asii ka'ee hanga handhuura biyyattii daangaa Finfinneetti socho'ee jiru itti oomishaa ture maal akka barsiisaa ture beeka waan ta'eef ololli ololames bololames waan barbaade ta'es waraanichi hin diigamu. Diigamuu hin danda'u. Sababa uyomi, chapsi gali. Sababa uyomi, chapsi gali. Tangago kalomi, chapsi gali. Jirenya warraqa, chapsi gali. Sababa uyomi, chapsi gali. Waboko bahaka, chapsi gali. Galmi kan ke haka, chapsi gali. Ejennon ke keessa dhaabbatudha argina. Uummanni Oromoo waan ittiin xumurachuu qabu karaa hedduu jira. Nagaafis nuti ammayyuu har'ayyuu balballi keenya bana. Garuu olola deemaa jira amma waraana bilisummaa Oromoo waliin nagaa dubbachuu hin jiru nuti gola keessatti hin dubbannu. Gadi baanii addabaabaayyitti waan barbaadnu uummati keenya waan barbaadu beeku uummatatti dubbanna. Uummatatti dubbanneetu waan uummanni barbaadu sana immoo haga turii qeensaatu otoo hin sharafiin yoo ni argama ta'e nagaatiin ni gallaa jenna. Sun hin taane waan ta'eef wanti golatti dubbannu hin jiru. Kanaaf iyyuu deebinee jechuutti leenjisuutti hidhachuu fi lolachuutti. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyu akka ta'e hin beekan. Gaafa nagaa fakkaate maqaa nagaani akka Abiishee Garbaa nama goyyomsuu sana akkasuma itti fa'a. Namni kun sammuunsaa jaarraa meeqa keessa duubuma jira beektaa ammallee. Sanaa miti beektaa sobanii nun sossobanii. Dirree irratti maal akka ta'uuf jiru beekna. Sanaafuutti qophoofnee deemne yeroo sana kumaatamaan lolee kumaatamaan irraa hiikkate. Waraanni bilisummaa Oromoo hooggansa tokko qofaa miti kan inni qabu. Qondaalota hedduu zooniilee 8 Oromiyaa keessa jiran keessatti eenyuyyuu jiraates jiraachuu baates lolanii lolchiisanii irraa hiikkatanii qabsoo sanatti xumura gochuu danda'anii gudunfaa gochuu danda'antu ture jira har'as boris jira itti leellise itti oomishe itti leenjise baase bobbaase guutee jechuudha. Jaalwiirtuu har'a asitti argaa jirtan kana keessumaa waraana zoonii lixaa asii ka'ee hanga handhuura biyyattii daangaa Finfinneetti socho'ee jiru itti oomishaa ture maal akka barsiisaa ture beeka waan ta'eef ololli ololames bololames waan barbaade ta'es waraanichi hin diigamu. Diigamuu hin danda'u.
waraana diigamuu hin dandeenye kana keessa ibdeen xixiqqoon rakkoon xixiqqoon keessumaa ammoo kaa diinni lolaan dadhabee ololaan wallaalaa keenyaa fi jal'ataa nu keessaa qabachuu barbaadu jiru silaa akkasittiin osoo deemameera ta'e yoonayyuu hin jiru turre waraana kanatti tiksee yoonaan ga'ee. Waraanni bilisummaa Oromoo waan beeku beeka, waan manaasa baasee jira. Gabrummaan manaasa baase, roorrootu manaasa baase, bilisummaatu immoo sagashe. Bilisummaan sun immoo karaa kamuu haa dhufu osoo hin sharafamii yoo dhufe ni ta'a. Jarri kun immoo bulgu karkarroo booyyeen amma sirii himi. Warra gabrummaa keessatti gabrummaa biraa jala kophee namaa haxaa ol guddate. Warri akkasii kun bakka ammaa kana ga'uufi lafa meeqa boolla meeqa warra seenaa gad'aantummaa qorqalbii hama xiqqeenya sammuu ofii keessatti qabaatee ol dhufe waan ta'eef qabsoon keenya achitti ol isaan kaa'e gonkumaa achii ka'uu hin danda'an. Kanaaf nagaan hin jiru. Nagaan haasofnus hin jiru kana booddee. Kan nuti haasofnu qubaanii jechuudha. Dhaloota qubeetis dhaloota qubaatis. Akkasumatti dhiiroo. Kan asii baatanii rakkoo guddaa keessa jira uummanni keenya. Rakkoon suni nutu fide. Rakkoo sana akkamitti fidne yoo jettan mootummaan kijibduun ka dhiiga ilmaan Oromoo irra dhaabbattee aangoo barcuma siyaasaa qabatte kun warri mataan furrii ta'e nyaatee hin quufne bulguun akkasii kun bakka sana taa'uun isaaf hin malu ka'uu qaba achii jennee achii kaasuuf lolle. Achii kaasuuf waan lollee fi akka barbaadetti guutummaa Oromiyaa keessa bulufuu hin danda'u, qawwee isaatiin nagaa tiksisiisuu hin danda'u. Erga isa lollee akka inni Oromiyaa keessa akka barbaade hin garmaamne goone waan gochuu qabnutu nurra ture. Wanti gochuu qabnu bakka isaa nuti immoo lafa dhagnee akka inni hin garmaamne goonetti nagaa tasgabbii fiduutu nurra ture. Nagaaf tasgabbii fiduu dadhabuun keenyi suni gaafatama jalaa nuun baasu. Mootummichi mootummaayyuu miti sun hattoota, shiftoota jechuudha. Shiftaa magaala keessa. Shiftaan magaala keessa akkasittiin barcuma aangoo siyaasaa qabatee uummata kana dararuu bakka sanaa kaasuuf jecha akka inni sochoone erga goone bakka isaa qaawwa uumame sana nagaaf tasgabbii fiduutu nurra ture. Kuni dadhabina keenya. Jijjiirraan nuti fiduu jirru amma kana booddee uummata bakkatti waa himatu dhabee saamamaa jiru, uummata seerri iddootti kabajamuu fi dhabee ukkaamsamee guyyaarraa guyyaatti saamamaa jiru, isa sanaaf nagaa fi tasgabbii buusuu akka inni nagaan bahee qotatee daldalatee baratee nagaan naannoo isaatti tasgabbiin naannoo isaatti bu'ee jiraatu gochuutu nurra jira. Kana gochuu hanqachuu keenyaanidha. Gaafatama seenaas gaafatama seeraa jalaas hin baatu. Kan sanarraa hafe garuu guutummaa guutuutti wanni biyyittii kana keessatti ta'u wal'aansoo bulguu walii wal qabaa jirru waliin waan wal qabatuuf wal'aansoo sana gochuu keessatti immoo bakka inni daddaaqamaa jiruu fi laaffataa jirutti bakka qabachuu danda'uutu nurra jira waan ta'eef garasitti deemuu qabna. Akkasitti leenjitanii sanaafis leenjitanii dhukaasa qofaa miti kana booddee. Uummanni keenya bakka itti ibdee furatu caaseffama akkasiitti gochuu danda'uutu nurra jira. Imalli keenya hin dhaabanne jettan isiniyyuu hin jijjiiramne jettan isiniyyuu sun hin jijjiiramne. Kana booddee lola gurguddaa miti kan nuti lollu. Lolli nuti lollu inuma beekama. Torbee booddee itti ilaaltu waan loluuf deemu dhaqxanii itti dabalamtu qawweetu dhufee lafa kana ciisuu jira waan ta'eef irraa hiiknaa jechuudha. Akkasumatti yoo bo'o. Akkasumatti warri kun beeke as dhaabbatee si joboo'utti jiru si qolomsee deemuuf jechuu si qircate jalaafta jalaafna inafta miti irraa hiikna inni danna ni lolla ni barsiisna qabrummaatti umura dhagoonaa jechuudha. Hoji lafarratti eessaanuu haa ba'u, eessaanuu haa bu'u, karaa kamiyyuu haa jiraatu Oromiyaa keessaa naanna'ee nagaatiinis haa ta'u reeffaanis Oromiyaa keessaa hin ba'u jechuu wanti obbo. Hin jiru. Mooraan keenya kanuma kaleessas kanuma har'as. Hin jijjiiramu.
Kanaaf ololtuuf deebii laatta osoo hin taane hojiidha hojjetteetu era kanaa jetteetti argisiista. Isin kunoo warri leenji'ee bahe isa immoo kumaatamaa lolii lolchiisaa jirutti warri dhaqee dabalamu kaadhimamaan miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'uuf erguu fuudhuuf qophiirra jirtani ragaasan. Ololli Tanzaaniyaa deebi'uu yoo barbaadde hallayyaa bu'u galaana keessa haa deemu. Eenyusi dhorka? Biyyittiin mataa hagaa hudduu keessa borcameeru kana eentu eega? Ka eegu wobo. Kanu deebises wobo. Galanni kan wobo. Uummata Oromoo isa ijaaramee jiru. Qilleensarraa qilleensarratti si dabarsee lubbuu namaa baatee qabsaasaa of kenniinsi jira taanaan sabni kee jira si baatee si galcha. Saba keenya nu baatee nu galchee jechuu bottaane immoo uummata akkasii qaba. Uummata kanaaf hojjennu. Waan hojjennu lafuma irratti hojjennu. Kanaafoo haasaan barbaachisu. Isin asii bahaa warra si dheebu waliin sin dhuunfatan tooftaa asitti warri si barsiisee si leenjise baratte gadi baateewu tooftaa sanaan dhiitee kufaas akka ammaa faasana jechuudha. Baay'ee isaa jira amma immoo waraana maaltu jira biyyittii keessa mootummichi beeku waraana saafuu miindaa kennuu hin danda'u. Birriin biyyittii akka inni ta'e hin beektaniiti. Dinagdee laamshoftee qottoonfattee har'a beeki birrii keeshaa tokko baatanii gabaa deemaniitu daabboo tokko bitanii deebi'uu fi biyya deemtu. Biyya akkasiitu jira. Biyya akkasiiti taateetti. Biyya akkasii qabateetu booyyeef karkarroon fuuldura mana saabaa boo dhaabeetu maanni akkatti nabaaboo dhaabu kana namni laalee maanan ajaa'ibsiifatu jedhee bo'aa oola jechuudha. Abaaboon isa kana boonaan isa akkasitti. Kanaaf biyya akkasii dinagdeen kuftee laamshofte biyya immoo akka biyyaatti isteetii sammuu dhalootaa keessatti kufte kana Oromoon hiree dhuftu keessatti akkamitti qopheessaa ta'e irratti qophoofna malee tortoraaf raqa lafa tortoraaf raqaa eenyutu raqa jedhee caalu saree bal'aatti woboon dhaqureechi kanaaf lafa tortoraaf raqaa maaf dhaqnee deebbii laannaafi hojiitiin ka deebbiin kennamu. Ankanuman jechuu barbaada. Haasaa dheeraan barbaachisu ni hojjenna hiree Oromoo Oromiyaati jijjiirra. Gara nagaa walqixxummaa dimookiraasii bilisummaatti achitti jijjiirraa jechuudha hiree Oromoo. Daandii qabateera baaburichi immoo daandii sirriirra jira. Daandii kaleessa Elemoonfaa, Baaroonfaa, Taaddasaanfaa, Nadhiinfaa hedduun kumni kitil miseensi waraana bilisummaa Oromoo itti wareegame. Daandiin sun baaburichi hadiida sirriirra jira. Yeroo inni hadiida sirriirra jiraatu ammoo akkuma sila daandiin jedhe akka jaalwiirtuunis jedhe laafaa silaaftuu atiin jaallattu jabaa immoo eenyuyyuu hin jibbu jabaataa deemte jennaani inni kaleessa dhagaa nutti darbataa oolee har'a hedduunsaa nu waliin dhagaa darbachuu jalqabeera. Dhagaa kaleessa nutti darbate immoo nurraa guuraa jira taajjabbiitiin. Kanaafuu kootaa inni balballi keenya banaa rakkoon hin jiru. Baaburicha keessatti immoo akka inni rakkoon dhuumnetti kutaa inni keessa taa'uu danda'u ABO bootu beekaa jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo zooniilee 8 hundarra jiru. Kibba, kaaba, baha, dhiya, dugaleessa, harsadee, kibba bahaa, madda albuuda. Zooniileen sun 8 jaallan jajjaboo qondaalota waraanaa sadarkaa hooggansaa irra jirani 8 sochootaniin socho'a. Wal ta'eera. Akka dhadhaa mataa isa sila jedhamee akka qadaadaaf qabeetti gidduunsa aannan jirutti. Waan nu yaaddeessu tokko iyyuu hin jiru. Yeroo akkasii hoo maaltu ta'a? Yeroo akkasii ololtuu, ayyaalaallattu, gantuu, kaa bakka tokko teessee waan garaa qofaa hojjetattu bakka hin qabdu waan ta'eef muramtee baddee jechuun sun immoo. Kanaafis garaa laafinnu hin jiru. Isa sanatti dhagoobbaana. Kanarraa kan hafe mootummaa waan jedhanis hin beeknu mootummaan hin jiru Itoophiyaa keessa hattuutu jira. Hattuu waliin immoo nagaaf jecha waan haasofneerra waan haasofne immoo hattuun waan hate dabarsee hin kennu aangoo sana nurraa hatanii aangoo barcuma siyaasaa ka Oromoon dhiigaa fi lafeeni
itti cabee isaanii nu gabrummaa jalaa baasee aangoo barcuma siyaasaa ka Oromoo gara rarraga bilisummaatti geessu haa ta'u waan ta'eef sana kennuu hin danda'anii sana afaan qawwee keetiin fuutaa jechuudha. Kanaafuu gara bobbaa sanaa qofa. Bobbaan bobbaa milkii, imalli imala milkii, karaan duun danda'an qoosiifaa ta'uu jechuudha. Amne amne. Olega wambadda taamni keessaa bu'u ergaa jabaa kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo egeree isaa garamitti akka deemaa jiru akkasumas kaleessas maal akka ture gabaabaatti sammuu keessan sammuu uummata Oromoo nu caalaa rakkina dabarsaa jiru sana keessaa immoo rakkina sana keessaa bilisummaatti baasuudhaaf nu eeggachaa jiru yeroo baanu isin immoo qabsoo bilisummaa Oromootiif hooggansa asii ergaa isinitti dhaammachaa jiru dhaamsa barnoota isinii kennaa jiru kana bakka buutanii dippilomaatii yookaan hariiroo nama ergaa dabarsu nama imaanaa fudhatee bahe nama saba keessatti waan asii itti himame kana hawaasatti mee hawaasa barsiisee qabsoo kanaaf hiriirsaa tikas ta'ee qabsoo kana hawaasatti mi'eessee qabsoo gaggeeffamaa jiru kana shaffisaan gabaabsee bilisummaadhaan geessuu keessatti dachaa itti gaafatamummaan dachaa dirqamni isinirraa eegama jechuudha. As keessa waan jiruuf asii bahuudhaaf ergaa nutti kennamaa jiru kan dhaggeeffannee har'a miira haamilee wal ilaachuu har'a haala kanaan teenyee miira keessa gallee waa deebii laachuu yookiin immoo itti gammaduu qofa miti. Wanni qabsoo keenya keessatti hir'atuuf nurraa eegamu inni guddaan gadi baanee hawaasa keessatti ani qabsaa bilisummaa yookiin warraaqaadha. Warraaqaan kun immoo bakka deemutti qabsoo bilisummaa Oromoo mi'eessee sabicha qabsootiif kakaasu qabsootis goolaba gochuu keessatti baachuu qaba jedhee nama socho'u. Dirqama akkasii warra baatu ta'uu qabna. Isa kana yoo goone hawaasni keenya duris waliin jira dachaan nu wajjin socho'a. Qabsoon keenyas immoo diinaan osoo hin tuttuqamne bakka barbaadde shaffisaan geessisuu keessatti nuti irra caalaa baay'ee hojjechuu hawaasaaf gadi jechuu qabsoof gadi jechuu diina irratti immoo hojjechuu danda'uu qabna. Kan nuti hojjechuu qabnu gadhiituu qabnu kan nuti miidhuu qabnu diina keenya qofa gara kamiini akkaataa barbaachisaaf deebii laachuu dandeenyu qofa. Hawaasa keenya garuu yoomumayyuu hawaasi keenya gooftaa keenya isa sirrii isa yeroo adda addaatti hoogganni keenya as dhaabbatanii jedhan sana kan nuti bilisummaa finnuuf hawaasa keenya waan ta'eef hawaasa keessaa qabsoon kaate immoo dungoon ishii hin dhaamtu. Kanaaf isa kana imaanaa hooggantoonni keenya qabsoon nutti laattattee gaafa gadi baanu yeroo hundumaa meemoriin sirba warraaqsaa yookiin sirboota adda addaa sirbuurra imaanaa ergaa warraaqsaa qabsoo gurra keenyarraa haa sirbitu haa hiyyisiistuun jedhan dhaamsa kiyya. Yee waltajjii keenyaa yookiin qophii keenyaa xumuraan geenyeerra egaan dhaggeeffattootaaf daawwattoota har'aata biyyoolessa Oromiyaa kabajamoo kan isin hordofaa turtan qophii eebbaa kaadhimamtoota waraana bilisummaa Oromoo marsaa Irbuu Shinnigaa mooraa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaatti geggeeffamaa turedha. Mooraa kana keessatti waan lama geggeeffame tokko kaadhimamaa gadi ba'ee wobootee diina loluu akkasumas hooggana kan mooraadhaa baalli yookaan fiingee mooraa hoogganaaraa gadaa itti aanuu yookaan immoo bara isaattis leenjisee lolee lolchiisee mooraa yookaan qabsoo bilisummaa Oromootiif keessaa ba'achuu qaba jedhan yeroo itti wal jijjiiranidha. Egaa wantoota adda addaa hawwisoo haasaa saaqiinsaa agarsiisa ispoortii akkasumas saanjaa adda addaa hojjechuudhaanii waan waraanni tokko ga'umsa inni qabatee bahu
siyaasummaa waraanummaa keessa xiqqoosa fal'aanaan qinee isin agarsiisneerra. Ka hedduu irra hedduu diinarratti gadi ba'anii agarsiisu. Egaa fuulduras mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan lixaas kan iddoo adda addaattis argamne akkaataa hoogganni caasa aaraatiin tolfateen zooniiwwan adda addaa dantaa aadaa beeksisaa jalatti wantoota mooraa zoonii adda addaa keessatti eebbaaf dhimmoota garaagaraa woboon taasifatu waraabanii isiniif dhiyeessu arraanni biyyoolessa Oromiyaa tamsaasuudhaan uummataan gahee uummata qabsoodhaaf dammaqsaa ni kakaasaa akka isaan qabsoo isaanii irraa abdatan ni taasisa jechuudha. Biyya keessaa biyya alaatti agammaatti ayaatan agammaatti obsaan aga xumuraatti waan nu waliin turtaniif guddoo galatoomaa isiniin jedha. Isinis warreen as jirtan kaadhimamtoonni bifa kanaan qindooftanii waan barattan nu agarsiisuudhaan akkasumas barsiisonni gooticha waraana bilisummaa Oromoo mooraa kana eeguudhaan akkuma asirraa jedhame hoogganni kaasee bifa adda addaatiin mooraa kana balleessuuf haala adda addaatiin socho'an illee mooraa kana keessatti osoo seentii tokko duubatti hin deebin ittuu babal'ate woboon godina adda addaa keessatti lolaa mooraalee adda addaa bosonaaf gaarreen Oromiyaa hundumtuu waraana bilisummaa Oromoo leenjisee gungumsiisee bobbaasaa akka lukkuudha hanqaaqisaa jira. Kun itti fufaa. Kanas fuulduras aabaa oboo wajjin yoo taatan waliin ta'uudhaanis wajjiniin socho'uudhaanis waan waraanni bilisummaa Oromoo keessa jiru hordofuu argachuu dandeessu. Qophii keenya kanumaan goolabna. Akka waliigalaatti miseensota waraana bilisummaa Oromoo miseensota jaarmiyaa dhaaba aabaa oboo kan biyya keessaa biyya alaa deeggartoota leenjistoonni qophii kana haala ho'aa ta'een leenjii laattanii baastan cufti keessan guddoo galatoomaa. Qabsoon isin haa galateeffattu. Galanni keessan bilisummaa haa ta'uu jenna. Malli keenyatti dhufaa. Finfinneen handhuura keenya Oromiyaan biyya keenya ni moonaa ni injifannaa. Oromiyaan biyya Oromoon sabadhaa. Egaa kana jennaa akka waliigalaatti qophii keenya xumurreerraa isin waliin kan ture Daandii Elamoo ogeessota irraata biyyoolessa Oromiyaatiin qophii biroo naga walitti deebinutti nagaan nu tura. Agayya 6 bara 2024 horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoo. Marsar Bushni Gajutu. Oromiyaa keessaa woboo maal kajeele. Aleela kajeele. Shaggar keessaa woboo maal kajeele. Aleela kajeele. Aleela kajeele. Ana waamini rogaabati. Paradami. Aleela
Bosona.
bakka laata yommuu galmi ga'u waboon baacha baata humnaaf gootummaa kee addunyaa beeksiste qulqulluu dhiiga kee oromiyaa eessiste lunni deesse waboo galmi geesse lunni deesse waboo galmi geesse. Sababa uyomi, chapsi gali. Sababa uyomi, chapsi gali. Yaame saleka, chapsi gali. Bele marrata, chapsi gali. Andabe sabeka, chapsi gali. Tokate birrata, chapsi gali. Kale ufachungo, chapsi gali. Narrata gogufi, chapsi gali. Wabo amachungo, chapsi gali. Narrata lolufi, chapsi gali. Bagana gatate, chapsi gali. Oganti chahayu, chapsi gali. Kansagale keti, chapsi gali. Iben sababa yu, chapsi gali. Sababa uyomi, chapsi gali. Sababa uyomi, erkasi tabate. Umman orombicha, chapsi gali marro. Sababa oricha. Alelu malelu, alelu malelu. Akau manyada, ini obtu ukana. Jalan dire kapso, sisi obtu ukana. Asinga dalaya, onna daju ubjira. Jajabe kodufe, ulama ju ubjira. Iranga desayo, alti kesi due. Orisa siwayo, bakakat bue. Borri bora wabo galuyon. Ale borri bora wabo galuyon. Chapsi gali sababa uyomi, chapsi gali sababa uyomi, chapsi gali. Tangago kalomi, chapsi gali. Jirenya waraka, chapsi gali. Sababa uyomi, chapsi gali. Waboko bahaka, chapsi gali. Galmi kanke haka, chapsi gali. Ejennon ke sirri, chapsi gali. Sitti bastus maka, chapsi gali. Sini farga birri, chapsi gali. Sichi adda baasna, chapsi gali. Minyaanif galaba, chapsi gali. Lafeedhaan ijaarra, chapsi gali. Oromiyaa walaba, chapsi gali. Sababa uyomi, chapsi gali. Sababa uyomi, kirkaasi tabdate. Tumanna romticha, chapsi gali marro. Si sababa oricha, si sababa oricha. Uno waboni lola, inni sodaatu no lola. Uno waboni lola, inni sodaatu no lola. Kan jaalatan jibbu, kan jibban jaalachu. Ofiisaatti dhiise, sabaaf lubbuu laachuu. Galaana irra ce'u, isistuun markaba. Sabaaf lubbuu laate, gugufee maal qaba. Bakkalchi ni baati, kan ifa kennitu. Jajjabeen ni galti, kan sabaaf himnitu. Waboon hin lolaa, inni sodaatu no lola. Waboon hin lolaa, inni sodaatu no lola. Sodaatu no lola. Waboni lola, inni sodaatu no lola. Qabsaa'ota Oromoo, qabsoorra turanii. Qabanii ajjeesanii, allaattii sooranii. Waboolmaan Oromoo, osoona jiraacha. Qabsoo irra jiru, sabaaf lubbuu laacha. Onna kaa'ee nyaannaan, hunni nyaani nyaannu. Qabsoo irra jirra, hanga lubbuu laannu. Wabooni lola, inni sodaatu no lola. Wabooni lola, inni sodaatu no lola. Ergasi tabdate, ummat oromticha, chapsi gali marro, si sabaa oricha. Ergasi tabdate, ummat oromticha, chapsi gali marro, si sabaa oricha. Ifa urjita angga mulladda.